Jirra jirtu maatii keenya maatii kaasuu shoo akkam jirtu naguma keessan fayyuma keessan jirtani kaasuu shoo hin jedhe garuu maatuma tokkuma nuti akkamitti naguma keessa fayyuma jirtani amma kinoo baatii afur moo shaniin booda tolitti dachaanii jirra galata waaqayyo baay'ee tokko siyyaannee baay'ee tokko siyyaannu gaa dubbachuudhaaf nuuf mijachuu dideete egaa haalli nuti keessa irra xiqqoo nuuf mijannee ammaan boodatti immoo yeroo kamuyyuu viidiyoo hin hojjennaa hin argamna bakka yeroo kamuu jechuudha. Innaa kanaaf jirraa sinnaguma jirtanii fayyuma keessanii akkamii jiruu sin biratti maal fakkaatti nu biratti immoo hunduu bareeda. Anis nagaan jira kaasuunis nagaadha mucaan keenyallee nagaa jira galata waaqayyo mucaan keenyallee mana guddate. Naguma jirraa egaa tokkoffaa kan nu balleesse ana isaayyuu maaliif haati daa'imaa jechuun warri deessan hin beektani baay'ee tokko ulfaata. Innaa kanaaf daa'ima guddisuun hin ulfaata jechuudha. Kanatti hambadanii amma immoo deebinee dhufnee jirra. Egaa galata waaqaa akkamis hin jabaattu warri hordoftoota amantaa kiristaanaatis musliimaatis hundi obboleewwan keenya baay'ee sin jaalanna. Egaa tsooma amma tsooma warra musliimaatis tsooma Ramadaan akkasuma kan kiristaanaa immoo tsooma faasikaa keessa irra egaa hunduu tsoomaa jirra. Egaa tsooma gaarii nuuf haa ta'u akkamii tsoomanni maal fakkaata keessatti obboleewwan keenya biyya haraafaa jiran dhugaa tsoomni baay'ee tokko ulfaata egaa anis argeen jira waan ta'eef hojii wajjin hin ulfaata hojii wajjin baay'ee tokko ulfaata jajjabaadha ingidihi keenyallee amma qixxee hin geenye kan warra musliimaattis immooyyuu yookiin hin beekamu guyyaa lama yookiin guyyaa sadii jabaadhaa warra musliimaattis obboleewwan keenya jalaan geessanii jabaadhaa isiniin jenna. Egaa kanatti aanseerra immoo bal'axuun maal qabattee dhuftee jechuun keessan hin oolu. Egaa viidiyoo keenya immoo sabskiraabii nu godhaa nu guddisaa akkuma sadi nu seessisaa akkuma sadi seenuuf geenye kuma duraan agami kuma lama jechaa turre amma kan kuma lama hin kabajne maaliif akkuma beekamu anatu biyya hin jirre xiqqoo gara biraa maatii bira deemee kan achi tutturee dhufee kanaaf naaf hin mijanne amma immoo bakka sabskiraabii nu godhaa laayik sheer godhaa viidiyoo keenya nu guddisaa chaayinaal keenya nu guddisaa kan nama kamiyyuu egaa bakka balleessaa qabnutti immoo nutti himaayi balleessaan keessan kana sirreeffadhaa nuun jiraayi egaa sirreeffannaa waan sirroofne hin jiru innaa kanaafiyyuu har'ammoo maal qabattee dhufe seetan kaa hojii keenyatti deebine kan gidi kaasuu piraakii godhuu fi maalidha egaa akkuma beekamu tsooma afaa tsooma naatiin jirra nutis hin nyaannu warra kiristaanaa egaa warra musliimaa jechuukooti warra kiristaanaatis sanuma amma tsoomaaf ani garuu waan hundaa hojjedhee qopheessee jira kan akkuma hojjetan jiraayu na kaasuun immoo mana hin jiru nufaa misaan maal seetan yeroo hundaa bakka sa'aatii misaatti nyaatni nuti sa'aatii soomatti nuti buna daffisnee bakka daffisee tsooma bakka faagoonee dabarsina garuu warra immoo kaasuunis hin jiru waan ta'eef anis yeroo kaanis nu bira hin jiru inni garuu sa'aatii misaatti irratti nufa hojii waan ta'eef ani immoo bakka mana isee maragaan eega arrammoo natti isin tollee mana isin ho'isnee garuu waxii minamina hojjedhee kan jira. Maallee nyaanna godhe erga ganamaatti bakka soomna kan hiikkatutti indoomii asuma nu bira jira suuqii waan ta'eef anumatu fixa jechuudha naggaadee suuqii ta'anii suuqii indoomii kan fixu anuma inni ati indoomii irraa kaasuun immoo indoomii fi ruuzii hin jaalatu abadan ruuzii fi indoomii hin jaalatu ani immoo mucaa kee wajjin indoomii nyaanna yeroo tokko guyyaa kaasuun hin jirreen hin jaalatu ofiifis hin nyaatu namnis immoo akka nyaatu hin barbaadu har'a bakka misaan keenya indoomiidha. Waan biraan hojjenne jedhee kaasuurratti piraankii ajaa'ibaa irratti hojjenna. Egaa indoomii kana nyaatu hin jaalatu mi'aarra nyaatamoo nyaatu hojii ilaalla. Kanaaf immoo egaa walitti deebinaa viidiyoo keenya agoomaa daawwadhaa indoomii qopheesse immoo naaf fida walitti deebinaa chaaw. Innaa kino indoomii kiyyaa dhugaa duratti naqeetanii sinii waraabne nan irraanfadhe. Kanaafiyyuu indoomii fi timaatimii irraa kana jechuudha firee kan isaatti soogiddaa fi maalidha qaaraa barbaree ayi ranii isaa jechuudha.
keessatti maatti deemaa nuun nyaanne qoyne abbaate. Kanaaf egaa kaasunarra maal akka jawjumaan laalla. Indoomii yoon hojjedhu isin waraabne maaliif seetan? Ani indoomii bishaan irratti hin danfisu beektu? Hin danfisu akkanumatti zim jedhee bishaan danfiseetoo zafazafa jechuudha, bishaan ho'iseetoo zafazafa. Kanaaf irratti hin danfisu. Indoomii immoo nyaachuu kiyya dhugaa dubbachuudhaaf kanaan bakka wanni waan nyaachuun jaaladha. Maal fakkaata emoji? Timaatimiidhaan indoomii timaatimiidhaan waaw. Bakka ana akkasittan jaaladha dhugaa. Duraan gizee biyya arabaa jiru san indoomiin jaaladhu ture. Garuu amma gizee erga biyyatti galee bakka indoomii osoo guyyaa hundaa nyaadde dasna jedha indoomiin. Kanaaf kan fakkaata. Hin bilchaate xiqqoo bishaan keessa baay'ee taa'e. Kaasuun beeka yoo dhufu inni enna kaasuun aga ofitti kun immoo timaatimiidha jechuudha. Indoomii timaatimii wajjin jechuudha. Kaasuu of wanna jedhu jechumaan laalla. Kanaaf kino bishaan illee qophaa'e indoomiinis qophaa'e kaasuutu hin dhufne amma kaasuu jennee viidiyoo kaameraa kiyya osseetan eega kaamee waan jedhu laalla.